Hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaana Gabreelii kabajuuf gara godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa magaalaa Qullubbiitti imalaa jiru. Imaltoota ayyaanicha kabajuuf godina Harargee lixaa keessa qaxxaamuran sababa baay'ina konkolaattootaatiin balaa tiraafikaa fi danqaa sochii tiraafikaa tokko malee nagayaan bahanii akka galaniif hojii hojjetamaa jiru isin biraan geenya nu faana bu'aa. Akkuma beekamu hordoftoonni amantaa kiristaanaa waggaatti yeroo lama ayyaana Gabreelii kabajuuf kutaalee biyyattii adda addaa irraa gara godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa magaalaa Qullubbiitti ni imalu. Baay'ina konkolaattootaa irraan kan ka'e sochiin tiraafikaa akka hin danqamnee fi balaan tiraafikaa akka hin uumamneef aanaalee fi bulchiinsa magaalota godina Harargee lixaa imaltoonni kun keessa qaxxaamuran hunda keessatti hojii hojjetamaa jiruun cinaatti nyaataa fi dhugaatii adda addaa qopheessuun imaltoota kanaaf dhiyaachaa kan jiru yoo ta'u aanaa Ciroo iddoo addaa ganda Hassan jedhamutti waajjirri poolisii fi ejensiin geejjiba aanichaa waliin ta'anii daabboo, bishaanii fi buna dhiyeessuun imaltoota kana dabarsaa jiru. Inspektar Wuubaalam Daanyaachaw itti gaafatamtuu to'annoo nageenya tiraafikii aanaa Cirootiin. Guyyaa har'aa godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa magaalaa Qullubbii irratti kabajamu kanaaf keessummoota godinaa fi naannolee adda addaarraa dhufaniif innaa deemanii imaltoota keenya kana keessummoota keenya kana bishaanii bunaa fi shaayii qooloo jennee simachaa jirra jechuudha. Imalli isaanii gaarii akka ta'u karaan isaanii gaarii akka ta'u gammadinaan akka deeman dadhabbii tokko malee fi mufii tokko malee bishaanii fi shaayii bunaa kana yeroo har'a kana asitti argamne. Daandiin aanaa Ciroo keessa qaxxaamuru marama kan baay'atu waan ta'eef suuta konkolaachisuun kaayyoo manaa bahaniif akka galmaan gahan dhaaman. Imaltoonni keenya kuni of eeggannoodhaan karaa kan yoo deemanii suuta jedhanii konkolaachisanii kaayyoo isaan kaayyeeffatanii ka'aniif bakkaan akka ga'aniif karaan kun keessattuu daddabaa baay'ata. Sochiin hedduudha jechuudha. Sochiin asiin godhamu hedduu waan ta'eef imaltoonni keenyas kana beekanii suuta jedhanii akka konkolaachisan ergaan dhaamsaafan. Kana malees imaltootaaf jaalalaa fi kabaja guddaa kan qaban ta'uu dubbatan. Imaltoonni keenya immoo kana kabajuudhaaf ennaa deeman jaalala guddaa fi kabaja guddaa isaaniif qabnaa, isaan jaalannaa, isaan kabajnaa, imala gaarii haa ta'uuf hin jedha. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kanaa bulchiinsa magaalaa Cirootti qindoomina ejensii geejjibaa fi waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Cirootiin imaltoota ayyaana Gabreelii kabajuuf imalaa jiraniif bishaan, buna, daabboo fi wantoota adda addaa dhiyeessuun baga nagayaan dhuftan jechuun dabarsaa jiru. Sagantaa baga nagayaan dhuftanii kana keessatti hubannoon nageenya tiraafikaa kennamaa kan jiru ta'us himame. Bishaan fi qoloo daabboo kennaafiti hubannoo yoo kenninu karaan keenya sababa koriidaraatiin illee karaan dhiphatee kan jiru waan ta'eef baajaajiin sochiin konkolaataa keessatti tan heddummaate waan ta'eef karumti kara fuula duraa kara Harargee Bahaa yeroo deeman illee karaan keenya maramaa fi bu'aa bayii hanqabu waan ta'eef kana konkolaachisaan hin beekne kana akka baruuf ariitii hin eeyyamamne ol akka inni fayyadamu suuta jedhee akka konkolaachisu akka of dagannoo keessa hin seenne kana wal qabsiisneeti hubannoo kennaafi oolle balaan tiraafikii hammaataa ta'uu isaatiin irraa kan ka'e bifa kanaan bifa isaanii galuun hubannoo guyyaa har'aa baga nagaan dhuftanii harka anaa dhufu jechaati hubannoo kenneefii jirra. Nuti hordoffii qofaa miti kan gaggeessinu tokkummaa imalaa keenyaa cimsuudha. Kaayyoon geejjibaati waajjira tiraafika poolisii isa kana sabeeffanneet kana jiddugaleessa godhanneeti kan uummata keenyaa simannee warri geejjibaa warri tiraafikoonna nama adabuuf kanaaf adeeman qofa otoo hin ta'in namas jajjabeessanii jaalala qabanii ibsuudhaan kaayyoon inni guddaan. Keessattuu magaalaan keenya daandii qaxxaamura biyyoolessaa keessattuu hara bahaa kanaan jiddugala daldalaa waan taateef isa kana hara biraatiin ammoo misooma koriidaraa eegallee jira. Isa kana yaada keessa ganee namoonni haaronni taa'umsa lafa kana magaalaa keenyaan beekna akka biyya dhufan waan taateef naannoo kanarratti as gizee keessa kallattii kanaan karaan keenya keessattuu tamasmaa daareessoo kana daddabaadha waan taateef ooloodha qaba daddabaadha waan taateef isa kana ammoo madditti ammoo konkolaataan guddaan fuulduraanis waan dhufaan taate isa kanallee eeggannoo akka gochuu qaban uummata qabsiisaa hubannoo kannaatiif kan deemaa jiru. Magaalli Ciroo keessumattuu yeroo gabaabaa keessatti magaalaa misoomaa fi nageenyaan illee dagaagaa jirtu waan ta'eef hawaasni kun simannaa nuti gochaafii jirru kun simannaa jaalala fi nageenya akkasuma immoo
to'annaa nageenya tiraafikaa dabalatee hawaasni keenya ariitii malee konkolaachistoonni keenya akka isaan imalan ergaa garaagaraa dabarsuu fi akkasuma immoo ariitiin kun lubbuu namaa akka balleessu konkolaataan ariitiidhaan deemu hundumtuuyyuu karaa dheeraallee yoo ta'e tasgabbaa'ee namni akka inni deemu waa'ee nageenya tiraafikaas ergaa daddabarsaa fi kan jirru ta'uu isaati jechuudha. Daandiin magaalaa Ciroo sababa kooriidaraa fi hojiilee misoomaa adda addaatiif dhiphatee waan jiruuf konkolaachistoonni suuta konkolaachisuu akka qaban itti gaafatamaan kutaa ittisee akka Inspektar Ittaanaa Taajuu Gannaa fi itti gaafatamaan to'annoo nageenya tiraafikii bulchiinsa magaalaa Ciroo Inspektar Ittaanaa Alamaayyoo dabalee yaadachiisan. Yoo karaa deemullee bifa tasgabbii qabu suuta jedhee akka konkolaachisu kana itti himnee jirra. Namni uummanni magaalaa keenyattillee kana nu cinaa dhaabbateetoo hubannoo nageenya tiraafikii kana hammeenyummaa balaa kana kan barsiisu yoo ta'e yoo karaa qaxxaamuruus bitaa mirga laallatee kan qaxxaamuru yoo ta'e balaa kana hir'isuu ni dandeenya kan jedhu qaba. Akkuma beekamu daandiin akkuma godina keenyaattis ta'ee daandiin amma naannoon isaatti deemaa jiran daandii mammaramaa fi daandii kurbii garaagaraa qabudha waan ta'eef konkolaachisaan keenya darrabee akka hin deemne yookaan immoo karaan keenyas karaa dhiphaa yeroo ammaa guddinaaf koliidara garaagaraatiif konkolaataan daandiin ciccitaan hedduu waan jiruuf jecha konkolaachisaan keenya of eeggannoodhaan suuta deemee hawaasni keenya rakkoo tokko malee akka isaan nagaan galan dhaamsa guddaa dabarsuu fi barbaadaa jechuudha. Mana amantaa Ortodoksii godina Harargee lixaatti qindeessaa horee kan ta'an Malaaqa Tsahaay Yohaannis Harargeen biyya jaalalaa fi kabaja namaaf qabduudha jedhan. Harargee lixaan keessattuu gaa magaalaan Ciroo duraanuu biyya jaalalaa biyya nagaati. Keessummoonni karayyuu waggaa dhufan magaalaan Ciroo nyaachiftee obaaftee bulchitee gaggeessiti. Magaalaa Ciroon akkasitti beekamti. ምዕራብ ሐረርጌ ከድሮም ከጥንትም እንግዳ ተቀባይ አብልቶ አጠጥቶ አልጋውን ለቆ ቤቱን ለቆ አሳድሮ ቡና አጠጥቶ እንግዶችን ተቀብሎ መሸኘት ልማዱ ነው። ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል አገሩ በሙሉ ከሌላ ሀገር የመጡ እንግዶችን አብልቶ አጠጥቶ መሸኘት ያው ልማዱ ነው። ዛሬም እንግዲህ በዚሁ መልኩ ወደ ቁልቢ ቅዱስ ገብርኤል የሚሄዱ ምእመናኖችን ሮ ከንቲባ አስተዳደሩ ከፖሊስ መምሪያ ከከተማ ፖሊሶች ጋር ቅንጅት በመፍጠር አምናም ካቻምናም እንዲሁ ነበረ። ዘንድሮም እንደገና ደግሞ እንዲሁ ተቀናይተው እኛም የሃይማኖት አባቶች ባለንበት ባርከን የሚበላውን የሚጠጣውን ባርከን ለወደ ቁልቢ ገብርኤል የሚጓዙትን ተጓዦች እያበላን እያጠጣን በጋራ በብረት በአንድነት የጭሮን ከተማ የፍቅር እየገለጥን ያለነውና ህዝቦቹም ደገ አገሩም ሰላም ስለሆነ ህዝቦቹም በጥሩ ሁኔታ እየተጓዙ ደስ ብሏቸው ሃይላንዱን ሀብሀቡን ዳቦን ቆሎን ያው የከተማችን የፖሊስ አስተዳደር ትራፊኮች በሙሉ እየጋበዙ እየሰጡ በደስታ እየሸኘን ያለነው። ሰገንታን ኩን አናሌ ፊ ቡልቺንሰ መጋሎታ ዳንዲን ጉዲች ኬሰ ቀጣሙር ሁንደ ኬሰቲ ከን ቆጳይ ተኡ በከቦዋን ኢትጋፈተማ ኤጀንሲ ጌጂባ ጎዲና ሐረርጌ ሊጣ ኦቦ ኢኒዮ ሻወሊ ፊ ቀጀልቸ ፖሊሲ ጎዲና ሐረርጌ ሊጣቲ ኢትጋፈተማን ሺፍቲ ተኦኖ ፊ ሁበኖ ከንታን ኢንስፔክተር ኢታና ሀብታሙ ኦላና ሂመኒሩም አያና ቁልቢ ጎዲና ሐረርጌ ባቲ ከበጀሙ ላልቺሴ ኬሱማን ጎዲና ኬኛ ሐረርጌ ሊጣ ኬሰ ቀጣሙሬ ayyaana kana ayyaana qullubbii kabaleelee kabajachuu deemaa jira. Akka godina Harargee lixaatti aanolee garaagaraa aanaa Ciroo fi magaalaa Ciroo qofaa miti aanaan garaagaraa daandii ispaaltii kana gubbaa jiran gumbii boroddee kaasee hanga doobbaatti aanaa 5 fi bulchiinsa magaalaa 3 irratti uummanni keenyaa fi poolisoonni keenya qaama nageenyaa taane uummata kana baga nagaan dhuftanii godina keenya keessa qaxxaamurtanii deemtan balaa tiraafikii tokko malee konkolaachistoonni keenyas suuta konkolaachistanii daandiin keenya caccabaadha kurbii heddummaata waan ta'eef akka suuta konkolaachistanii anaa dhufu suuta deemaa jenneetu uummata keenya simachaa jirra jechuudha. Imaltoonni gaafa gama qullubbii deeman akkamitti godina keenya keessatti haalli daandii maal fakkaata haalli duumessaa maal fakkaata kanaaf akkamitti of eeggannoo akkam godhanii akka isaan daandii irratti deemuun isaan irra jiraatu dadhabbii daandii dheeraa dhufanii deemanii waan dhufaniif jecha isa kana irratti karaa guutuu ta'een of eeggannoodhaan akka isaan iddoo san karaa nagaatiin ganii karaa nagaatiin achirraa deebi'an ergaa dabarsuuf. Konkolaachistoonni haareeni sababa ayyaana kanaatiif daandii kana irra dhufan haala daandii hubatanii konkolaachisuu akka qabanis ergaa dabarsaniiru. Daandiin keenya daandii kurbii heddummaata daandiin keenya daandii federaalaati waan ta'eef asirraa kaayee Jibuutii hanga
Haradeef Jijjigaatti dandee wal quunnamsiisu waan ta'eef konkolaataan gurguddaan karaa kanarra deemaa jira waan ta'eef suuta konkolaachisaa fageenya keessanis eeggadhaa. Tariitii roobnis roobuu danda'a. Hoggaa kana nama gommaa isinirraa mucaachuu danda'a. Xooftuu roobaallee gommaa keessanis sirriitti cheek godhadhaati. Suuta konkolaachisaa nagaan dhaqaa nagaan galaa jechuun ni barbaada. Keessattuu konkolaachiftooota naannoo olirraa dhufan yeroo baay'ee daandii keenya kana hin beekneef akkuma jenne san daandiin keenya daandii mammaramaa tulluuwwanii fi daandii caccabaadhaan makataa waan ta'eef isa kana irratti gaafa deeman gaafa gad deemanis of eeggannoo cimaadhaan akka deeman ergaa guutuu dabarsinaaf. Imaltoonni ayyaanicha kabajuuf osoo deeman simannaan taasifamee fi argine konkolaataa irratti dubbifne tokko tokko gammachuu isaanitti dhagahame ibsuun qaamolee sagantaa kana qopheessanis kan eebbisan ta'uu nutti himan. Tasfaayee qajeelaa jedhamna kan dhufne Wallaggarraatti dhufne gara Qullubbii deemuu jirra. To'ataan geejjibaas ta'e to'ataan tiraafikii hundi keessanillee kanaan kana fakkaatu nu eeguu keessanitti guddaa galatoomaa guddaa ulfaadhaa nu jiraadhaa. Isinillee ammallee ta'e har'as boris nu jiraadhaa waggaa waggaa nu ga'a. Maqaan koo Paawulos jedhama. Kanan dhufe Mojoorraa. Garam deemuu jirtu? Gara Ciroo gara Qullubbii. Keessuma keessaa tiraafikoonni kun addana jiran warra Ciroo jiranii baay'ee nama gaariidha baay'ee keessuma nama keessumsiisu waaqayyo hojii isaanii irratti isaan jaallatu. Amata yaadilsilleen እግዚአብሔር ይስጥልን ያከብር Sagantaan akkanaa kun hawaasa jidduutti amantaalee fi amantaalee jidduutti akkasuma qaamolee nageenyaa fi hawaasa jidduutti tokkummaa fi jaalala kan cimsu waan ta'eef jajjabeeffamuu fi cimee itti fufuu qaba jennam. Saajin olaanaa Araarsuu Mahaammadiin ture ayyaana gaarii. Danta dabumman kasara. Lubbu abbaan inni sakandii takkanee.